Lagi ang galaw. Asal natin. Gabasu Bakwan, Abban Muhammad Juho, Asli Nabi, Warna Syekh Amin Izzain. Yari obboleeyyan keenya ulaa bananii jirani. Bara ulaa khairii qabu. Isee hundaa rabbi isaan haa taasisu. Bu'uurri ammaan isaan ulaa banan kun itti fufaa amma bakka awwaalchaa kanarra ni achiisuu dandeenya. Ammoo sheeyni qarawwanni isaaniif goonu ummati xiqqaa jiru. Wahuma fedhe yoo goonu wanti qooda sheeka birate. Warri bulchiinsa naannoo Harariidhaa ammaas jirullee dhaamsi nuu galuun dachii foondishinii san irratti ijaara. Egaa asitti baadiyyaa kanatti goonu bakka irratti bakka bareedduu san irra ijaara namni as jiru haa kililitti dhaamsa nuu galuu as keessa yoo jiraatetti dhaamsa godhannaa. Yoon kaanis dhaamsa keenya kana boordiin asii filamtu dhaamsa keenya kana fuutee dhaamsa ulamaa Itoophiyaa irraa dhufee dhaamnate kana boordiin asii filame fuudhee pirezidaantii naannoo kililii Hararii biraa duuba dhaamsa kana jedhe. Boordiinis godhameeti jira, baankiin banamee jira ganama haasofne, pirezidaantii naannoo Harariitiis dubbifne, itti aantuu inni waan biyya hin jirreef edaati haasofne, inninis haa galanii wannummaan nuti sheekaan goone takkallee hin jirtu, pirezidaantiin keenya haa galu. Walmariyallee waan takka goonaa jetteeti dhaamsa kanaan naa galadhaa jettee adde misiraan teenya obboleettiin teenya itti aantuun pirezidaantii gartee keenyaa dhaamsa kana hawaasaan gurraan naa gayaa jettee san sheeka keenyallee gurra buusuun barbaada. Asumaan dhaamsiniin armarratti reefu sheekuuttiin dhuguun adma walitti haasa'uu hin jiranii. Hoggaan achi gaditti dubbadhullee hin jiranii sheeka keenya aalima keenya ilmaan isaaniiti akaakayyuu keenya abbaadhallee jechuun na ulfaataa gizee hunda sheeka keenya shee Muusaa fa'aa itti waan dhaamanii waadanu jira nuti arra sheekootiin hundinuu caayaa tiyya jira caayaan akkam goggoyne tahamuu qabdu. Itti yaaddawee dhimmamee dhiyootana torbaan dabare kanaa saasawaa kanarra jira haadima sheeka keenyaa shee Aliyyii wajjin shee Aliyyii Fallaanaatii wajjin shee Maamud Sheekoo Faadhaa wajjin gatteenyee ganama jimmata anarma dhufeetii sheeka keenya qaraatiin isiniif giyaanuu isinirraa itti godha jedheenii jimmata dheengaddaa biraa ganama haasawee waan muusuu keessa jiraniif. Hirriibaa yookiin ka'anii isinittiin deebi'ee jedhee hutee kanaaf har'aas wanni sheenyi keenya anaa fi shee Aliyyii keenya Fallaanaa irratti wanni gartee as deebisan sheenni dhaamaa oola kanaa caayaa kana nama isaan jala gartee ture haamata kudha wayii bakka kana turee jira nama gartee fanni adda addaa irraa qooda qabuu jira kana itti waltaalee mari'annee hawaasa biyya kanaa guyyaan gartee arma deebi'aa jenneen maadda haraashii guyyaa aladaatii nuti sheekootii warri bakka kanaa shee Aliyyii keenya Faatima sheekaatii waliin nuti borurraa taakkaa bobbaan keenya arma wanni sheeka keenyaa goonu caayaan isaanii tun goggoguu dhabu ilaa hanga qiyaamaan dhaabbatutti caayaan sheeka keenyaa hin dhaabbatu amaanaa sheeka keenyaatti tokkoffaan namni amaanaa kanaa irra jirtu duyda kiyya kana gubbaa. Ani dadhabee miilli kiyya ganaasii gaafni sheenni kiyyaa naan jechuu jiru
guyyaa har'aatiin guyyaa kaleessaatiin kana osoo nuti biyya kana jirru firaqa adda addaatii fi ummanni wallaalaan ta'u biyyeen tun nurraa yoonii fi deebite malee kana gartee amaanaa isinirraa fudhadhe hudduu duubatti deebii arabaa doktora keenya doktor Jeylaanii sheeka keenya Sheemiin Ibroofaadaa waliin keessummoota keenya hunda waliin caayaa sheeka keenyaa kun hamma biyyeen ittiin deebiin amaanaa isinirraa fudhanne wanni qofa du'aayin nu duubatti akka gartee nun daganne amaanaan sheeka keenya anaa fudhadhu malee isin hundinuu gartee amaanaan sheeka isinumarra gartee jirti kanaafu rabbillee nu kadhadha akka isaan itti gartee turan adeemsa isaanii ni dandeenye yoonii fi jenne numatti ulfaataa rabbi isin haa gargaaru jettanii akkasitti du'aayin nu kadhachuun gartee isinirra gartee barbaada dhaamsa kanumaanii gartee goolama. Sheikh Usman waan jabduu jedhe guyyumaa waan du'u qabanii keenya akka abdii guddoo isaanirraa qaban gizee hunda dhaamaa oolan xiqqaatullee nuti ni beeyna rabbi isaanillee umrii nu haa dheeressu namoota hedduu taasee keessa jiraa namni beeksuu manneen jiraa isaan manzaraa qabeessan kalimaa lama kennee fi akka ufuma qofaa fi dubbanne addan gallee sheekha keenya barreessaa majliisa amaaraa jedhanii namni bakka hedduu waliin dhufee الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا مريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة شيخ حجين شيخ آدم ለሐረር ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሙስሊም አጠቃላይ ትልቅ ዕዳ ጥለውብን የሄዱት ይህም ደግሞ አማነቱል ዒልም ነው። ይህም ዒልም የኢትዮጵያ ሙስሊም አጠቃላይ ተሸክሞ ይዘውት የነበረውን ፈለግ ተከትሎ መሄድ ግዴታ አድርገውበታል እና እንደ አማራ ለማለት ነው። ዋጅብ አለብን። ሼኻችንን ቀብራቸው ላይ ተገኝተን ዱዓ አድርገን መሄድ የሁላችንም አማና ዋጅብ ስለሆነ ነው እዚህ ድረስ የመጣ ነው። ለሁላችንም አላህ ይሰብረን፣ ሰብሩን አላህ ይስጠን፣ እሳቸውንም አላህ ይማራቸው፣ አላህ ይዘንላቸው። ለሰዎቹ ብቻ ሳይሆን እኛንም አላህ ይዘንልን። هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayada, lagi anggala. Asalatan. Yo.